السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كوجمتوتا دعوتوتا عاشا عند كدرتون. إذا كوجمتوتا دعوتوتا كينيا أرلي دبنا دفنا جرجتو دا أرى أكو مرجع جرتان كان ميشا بوليتي تنا مكيا فوقلو كوني دفنا جرا. إذا كوجمتوتا دعوتوتا كينيا أكو مرجع جرتان كوني ميشان كوني ميشا تكامتي ميشا بايدا بوليتي تنا مكيا فوقلو سنلي دعاء بوتني في قلت يا كتفي رمتو ربي سي هاتاس سنجتا meeshaan kun gara Shaashamannee deema jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gama keenya akka dhuftan isiniin jecha. Warroonni immoo maamila keenya taatan immootu hiriyoota keessanii sheer gootanii viidiyoon kunis meeshaan kunis chaanaaliin keenyas akka ga'u akka nu gootan isiniin jecha. Affeerraa keenya har'a meeshaan nu qabannee dhufne meeshaa xiqqaa miti. Meeshaan kun immoo asuma Shaashamannee deema isiniin jennee Ayyaana watoota keenya waliigala meeshaa gatii isaa beekuu barbaadan meeshaan kun meeshaa qarshii 200 fi 98 bitame jechuudha. Meeshaan qarshii kana hunda fite maal fa'a yoo jettan hagaruma viidiyoo yoo wajjin turtan tokko meeshaatiin isin agarsiisna. Tokko isaatiin immoo gatii meeqa akka fite isin timna jechuudha. Daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan hojii turuun irraanfatina. Warri chaanaalii keenya faaraa wataatan immoo baga nagaan gara chaanaalii keenya dhuftan isiniin jecha Aashaa Indakadiir jala yoo gasentan gara viidiyoo 400 oliitu jira waan barbaadan kamuu nu bira argachuu dandeessanii meeshaa manaa ta'e farniicharii ta'e elektirooniksii ta'e wantummaan kamuu hin jira kotta Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maal kana qofa Aashaa dhiifama naataa takkaa yoo naa kennite jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maal kana qofa nuti bakka isin barbaadanitti bakka maatiin keessan jirutti meeshaa kana isin geessina. Fakkeenyaaf meeshaan amma isin argitan kun akkuma irra jiru kanatti borimmootu mana maatii isii gahee inshallah viidiyoo akka isin hojjedhu abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa meeshaan kun makiinaan asin dhaabbatee jira fe'amuuf deema. Meeshaan kun waan xiqqaa miti asiin soofaan jira. Arabiyaan majlisi jira. Akka argaa jirtan kun ogeessi keenya duuba kanaan hojjetaa jira. Meeshaan kun ajajaan hojjetamaa jira. Yoo ka argaa jirtan taate isinitti mul'ate kaameraamaaniin keenya isinitti siqee isin agarsiisa. Duuba kanaan soofatu hojjetamaa jira jechuudha. Har'aaf immootu beeksisa keenyaaf gabaabaadhaaf aga kana yoo isiniin jedhe meeshaa kana tokkoon tokko isaa haati maammee Aashaan isinitti himti jechuudha. Ayyaana watoota keenya garumaa viidiyoo keenya wajjin turuudhaan meeshaa kan tokko isaatiin gatii dhageeffadhaa isiniin jenna borumootu manaan geenne ka kushiinatti galu kushiinatti kifilitti galu kifilitti galchine ka saalon illee saalooti galchine afnee isin agarsiifna har'aa immoo asitti gatii isaa wajjin agarsiifna tokkoffaan algaarraa eegalee gatii isaa isin tima share like subscribe gochuudhaan nu wajjin tura asumaaniin algaa kana akkuma argitan kana kun wanti isa barbaachisu hundi guuttatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kumudiinoo lama gamaa qaba akkuma isin argitan kana algaan kun algaa jaalatamaadha viidiyoo keenya keessa dhabameen beeku jechuudha. Meeshaa farniicharii hunda keessatti argama. Sagalee ijoollee. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana firaashii itti galee jira. Afanni irratti galee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kana bichaa miti gatii algaa bichaa isinitti yoo himu gatiin algaa qarshii 25 hojjetame jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu doolaaba jechuun qumsaaxiniidha garanatti argama isaallee isinitti agarsiisa. Na wajjin tura isiniin jedha daawwattoota keenya kunoo qumsaaxiniin akkuma isin argitan kana ana banamuu hin dandeenye dhiifama kan dirbalee isin agarsiisa isa ani mootu ofii kiyyaa banuu danda'u banee isin agarsiisa jechuudha. Haala teessuma isaati. Ayyee daawwattoota keenya haala teessuma isaa likkii miti na fakkaate asitti naaf banamuu hin dandeenye suuta keessa banee kan isinitti agarsiisa. Keessa garra chaanu madardaraadha garra isaanillee madardaraadha. Garaachi keessi immootu uffata fannifamu itti fannifama garri gadhaan immoo masaafaa lama qaba daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana immoo gara olaanitti iddoo koonfartii kaa'atan qaba jechuudha daawwattoota keenya. Maal kana bichaadha kun asitti illee wanta barbaadan shaantaa gaggabaabaa teessisuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kun walitti cufama. Gamanalleen akka barbaadan waan barbaadan kaa'uu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya. Gatiin isaa qarshii 26 hojjetama. Daawwattoota keenya akka biraa immoo TV standii qabdi. TV standiin kun asitti argama daawwattoota keenya. Televiziyoon abbaa inchi 43 ka teessudha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haati maammee xiqqishoo dadhabdeerti irraa fudheen isinii haasa'aa. Egaa maal isinii fakkaate TV standii kun akkuma argaa jirtan meeshaa baay'ee bareedaa fi asin immootu jibbaasin naa haa galu xiqqishoo naa bal'isaa jette akkaatuma ajaja isiitiin kana bal'isneefii jirra jechuudha. Televiziyoon immoo inchi 43 qabdi. Televiziyoon inchi 43 baay'ee kwaalitii ta'ee fi ismaart ta'e dabil iskiriinii ta'e meeshaa kaartoon isaa hojii yoo laalle. Kunoo haala kanaan gala daawwattoota keenya akka ga'utti meetiraan hojjetama jechuudha. Isinillee abbaa inchi 32 barbaadan 43 barbaadan sanii olillee barbaadan ajaja keessaniin akka irratti isinii galutti isinii hojjenna jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Ammaan immootu gatiitiif asumata.
Gatii tiivistaandicha isinitti himaa hagadhuma viidiyoo kennan wajjin turu hin irraanfatina warri viidiyoo laalaa jirtan immoo laayikii gochuun hin irraanfatina tiivistaandii kun qarshii 18,000 dalagame kan itti aanu tasriyaa yookaan immootu tafuula itti laallatan maraayaa jettanii jechuudha biyya arabaatti kun akka isin argitan kana diizaayinii isiin onlaayin irraa gadi buusteen ergiteen haala kanaan ogeessi keenya itti ifaajee hojjatee bareechee ija keessan dura mul'iseera jechuudha wantoota keenyaa kana fakkaata asiin akkuma argitan kana masaabaa adda addaa qaba kunoo masaabaa 3 asirraa qaba balbala 2 qaba asitti immoo teessoo isii dheeraa ta'anii itti fayyadamu qaba jechuudha wantoota keenya asirratti immoo akka barbaadan waan barbaadan dardaruu dandeettanii geexidhaan hojjetame haala kanaan baay'ee meeshaa namatti toludha jechuudha wantoota keenya gatiin isii meeqa jettan qarshii 15,000 hojjetamte tasriyaan qarshii 12,000 illee 13 illee hin jirti isiin garuu diizaayiniin hedduu irra baay'ate bu'aa bayii hedduun hojjetamte jechuudha wantoota keenya kan biraan mootuyyuu biffee qabdi daawwattoota keenya koornar biffee kun as jirti jechuudha daawwattoota keenya isiin tun immoo akkuma isin argitan kana jismiin isii kan mastaawotiin guutame bu'aa bayii hedduun dalagamte jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kun asirratti illee immoo akkatti qabdi garas illee garasitti baati meeshaa geexii adda addaa asirra dardartanii mana keessa gizee galteetti baay'ee meeshaa bareeduudha daawwattoota keenya meeshaa kwaaltii eeggatee of eeggannoon dalagame jechuudha garuu mastaawotiin itti baay'atu isaanii garuu irraan gammadu haala kanaan mastaawotii osoo itti baay'isuu waattanii bareeda jedheetni yaada warra macha jettaniif kunoo ammaan kana fakkaata gatiin isillee qarshii 35,000 hojjetamte jechuudha wantoota keenya kallattiiwwan kan itti aantu isin dabarsinaa kiichin kaabineetitu jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga Aishaan kiichin kaabineetii kana isin himtu jechaadha. Meeshaan kun hojjetamuudhaaf yoo xiqqaate bu'aa baay'ee qaba. Maaliif yoo xiqqaate asin ogeessi dhiyeessii adda addaa barbaada. Meeshaa kana hunda isaa tokkoon isaa dhiyeessii isaatiin dhiyeessinee asuma bakkuma jiru kanatti hojjetamee dhiyaate jechuudha. Ogeessa kennan jechuudha. Wanni adda isa godhu keessaa yeroo ammaa akkuma argaa jirtan ogeeyyiin keenya akkuma as dhaabatanii isin ilaalaa jirtan kana meeshaa kana meeshaa hin dhumatin duuba kanatti argaa jirtan jechuudha. Bifa kanaan hojjetamee asumatti haga dhumaatti finishingi ta'ee bifa kanaan deebi'ee bareedee dhufa jechuudha. Kiichin kaabineetiin immoo faayidaa isaa tokkoon Aishaan isin himti jechaadha. Ayyee daawwattoota keenya haaluma ishiin footoo isaan nu ergitan raammotu ogeessi keenya akkana wayya jedhee asirratti kunoo madardara dabaree fi haala kanaan saarbisii jechuun sahaanii adda addaa as keessa galfachuu dandeettanii beeytanii asii ol illee meeshaa adda addaa dardaruu dandeettan akka barbaadanitti kun haala kanaan hojjetamtee xumuramtee fi jirti jechuudha daawwattoota keenya isiin akka kana ajajje malee isin immoo kanarrallee bal'istanii hojjechuu dandeettan akkuma ajaja keessaniitiin bal'atee isin hojjetama jechuudha daawwattoota keenya kun as keessatti masaaba adda addaa qaba albee waan xiqqaa maamasaawwan barbaadan galfachuu dandeettanii eeyyalamuu distiifawwan barbaadan galchuu dandeettanii asirratti immoo akka barbaadanti waan feetan ceertanii akka barbaadan itti fayyadamuu dandeettan jechuudha daawwattoota keenya ni beeytan faayidaa isaa meeshaan kun kana fakkaata meeqaan hojjetamee hojjettan immootuyyuu qarshii 23,000 hojjetamte kan itti aanu arabiyaa majlisii qabdi arabiyaa majlisii kana immoo kan ifa isin yaa godhume. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aishaan affeera arabiyaa majlisii qabeessuun affeertee jirti jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee das nama jedhudha. Mana namaa keessa hundaa keessaniifuu yoo galchitanii itti fayyadamtan meeshaa namatti toludha jechuudha. Arabiyaan majlisiin kun boondii tokko farraa hojjetame jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Ol ka'insi isaa abbaa tiiknasii 20ti. Kaareen takkattiin qarshii 8,500. Waliigala isaa mootuu haati mammee eenyu kan ibsu taate. Gatii waliigala isaati? Arabiyaa majlisii moo? Ayyee gatii waliigala isaa daawwattoota keenya baasisiin agarsiisa. Asitti immootu garaacha xarabbeezaa qaba. Xarabbeezaan isaa akkuma isin argitan kana ka garaachaa hagana bal'ataa ka daarii jiru immootuyyuu bakka jirtanitti itti fayyadamuudhaaf kunoo haala kanaan akkuma ajaja isiin gadi buustee nu ergite kana waan barbaadan asitti buna ta'ee shaayii ta'ee teettanii akka irra fayyadamtaniif haala kanaan hojjetame jechuudha. San immoo garaachatti waan barbaadan irra dardaruu dandeettanii meeshaa akkaan bareedudha isiniin jedha daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuun hin raaffatamini viidiyoo bichaa ilaaluu osoo hin taane like gochuun isin baratamu qarshii 59,000 fi 500 dalagame jechuudha. Majlisiin kuni kaaree 7 majlisiin kuni 3-4 akkanatti 3-4 jechuudha meetiriin isaa. Kana fakkaata akkuma jechisiitiin kaareen takkattiin qarshii 8,500 kana caalaa wanti ibsa isin barbaachisu hin jira jedhee hin yaadu. Amma immootu meeshaa hameetu jira meeshaa sanillee tokko isaatiin maggaarajaa qabdi. Isaallee isin agarsiisaa garuu viidiyoo kennan wajjin turuun hin raanfatina warri bitachuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbila kennaa jidduumaan duwwaa 9 77 69 66 50 jechuun
bilbiluu dandeettan. dandeettanii karaa WhatsApp-tiin kootaa isiniin jedha. Firaasha algaa qabdi. Firaasha algaa qarshii 1100 bitame kunoo itti galee haala kanaan bareechee jira. Firaashni algaa kun firaasha baay'ee xankaarra ta'e jechuudha. Daawwattoota keenya makkiyaadha qarshii 1100 minnee irra maggaarajaa lama qabdi. Maggaarajaa lamaanuyyuu kuni saaloniidhaaf akka rabee majlisitti maachi ta'utti na hojjedha jettee irti kootu kariirni takka. Kunoo boru sirriitti fannisnee isin agarsiifna daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun boru yoo rabbi nu gargaare mana isiitti fannifamee isin agarsiifna. Ammaaf bifa kanaan laaltanii akka qalbiin itti bohaartan isin jenna. Barii isaatiin nuyyuu lama gama gamanatti baya kun immoo ka jalaan fannifamu jechuudha daawwattoota keenya. Gara akka ta'ellee. Hai duuba garagalchiteerta. Hundumaafuu daawwattoota keenya yeroo fannifame bareeda malee maggaarajaan akkanatti agarsiisuun baay'ee faayidaa hin qabu jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata maggaarajichi kana bichaa miti as gubbarraan dhumarratti geexidhaaf galutu jira. Kunoo inni tokko waan ta'eef kana kuni macarrasha irratti galaa jechuudha. Gizee manarratti galee akkam bareeda amma garuu hagasmarallee hin tolu jechuudha harkaan qabu irratti. Kana bichaa miti maggaarajaa biraa qabdi ka kifilii immoo ka algaan walitti maachii ta'e naan jettee jirti. Kuna kanallee algaan adiif gurraacha waan ta'eef filannoo kiyyaan adiif gurraacha godhee fi hodhisiisee jira jechuudha daawwattoota keenyaa kunoo kana fakkaata. Kunis akkuma jechiitiin meetira balbala isheetiin jechuudha. Haala kanaan hojjetamee jira inshaallah boru fannisnee isin agarsiifne isin jennee jirra. Kana fakkaata maggaarajaan kuni guddichi qarshii 12,500 bitamee kun immoo qarshii 5,000 bitamee jechuudha daawwattoota keenyaa televezyiina inchi 43 qabdi inni qarshii 28 bitamee kun achi garas jira. Kan biraa firijii qabdi. Firijiilleen kaartoonii keessaa kan duraan ijoollee hundaa bitaa ture bitee jechuudha. Garaa keessaa isa yoo mabraatiin badeellee maaqoyyaa yookiin immoo kuularii jedhamsan jechuudha. Isa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Firijiin kun duraan illee osoo jala irraa baasuu baatee boru ni deema waan ta'eef meeshaan kun meeshaa nama makiinaan dhaabbatee nu eegaa jira. Hayyee daawwattoota keenyaa firijiin kun abbaa liitira 200 fi 15 jedhama asirratti akkuma argaa jirtan kana gatiin isaa qarshii 20 29 bitamaa daawwattoota keenyaa tiraasii lama jettee algaa libsii jettee hunduyyuu bitame akkuma argitan kana walalii naabita jettee kunoo walalii akkuma jiru maraa muluudha jechuudha daawwattoota keenyaa meetira isiin mana isiin nutti himteen binnee qopheessinee fi jirra. Daawwattoota keenyaa meeshaan makkiyyaa kana fakkaata borummoo shaashamannee deemna inshaallah meeshaa kana hunda isaatu bakka qabsiifnee isin agarsiifna. Min jenna daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun irraanfatanii akka diidoon hafee yoo jiraate. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee wanni biraa waan hafee hin jiru. Wanni ani isin dhaamu keessaa yoo meeshaalee kamiyyuu ka barbaadan meeshaalee mana keessaa waan akka amma argitanii kanas haa ta'u meeshaalee mana keessaa waan akka mootu Dubai komboleetii waan akka moo sarvisii hundaa jechuudha. Waan mana keessaa hundaa yeroo isin barbaachise binneetiin maatii keessan hundaaf isin geessin isin jenna. Akkuma argaa jirtan kun meeshaan kun isin nutti ergitu malee nuti diizaayinii ofii kennaa barbaachisaa ta'e itti daballee miti ta'eetiin mootu walalii mana keessaa illee bifa kanaan akka meeshaa algaa fi kontirooluu kana hojii maachii isii ta'u jenne bifa kanaan haala kanaan dhiyeessineef jirra jechuudha. Akkuma fedhii keenya eenyutti akkuma fedhii keessanillee isin eena jechuudha. Ammaan kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna yeroo tokko yoo isin irraa turrellee mootu haaluma tokko nu mijaa'u dhabe isin irraa turra dhiifama nu godhaa isiniin jecha har'aan kana fakkaataa haga firaankii fi viidiyoo biraa qabannee isin dhufnutti. Arrantu murre jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.